Alhamdulillah Rabbil Alamin ayyuudhaa fi amoonii walii galanii jiru akkuma isin argitanitti jechuudha. Viidiyoo jalqaba irratti kan isin argitanii harka wal keessa baafatanii utaalaa, gammadaa, kolfaa, taphachaa magaalaa keessa wal argisiisaa mana nyaataa wal geessanii xibsiinsi affeera jettanii galgala qorra jira jetteeni mana nyaataa geessite jechuudha. Hundaafiyyuu walii galanii jiru. Ayyuun baay'ee obsa qabdi akka ariifattee haasoftu kanaa miti akka ariifattee dubbattu kanaa miti jechuudha. Wanti isheen gootuu fi wanti isheen dubbattu namatti tola yookaan immoo akkasin koomentii jalatti arrabsitanii yookaan immoo siraata isheen dhabde isinitti hin fakkaatini waan gootu hundumaayyuu dubbiidhaan gooteetu harka keessa galfatti jechuudha. Isheen kadhaan dandeessu nama gabbaruu hin dandeessu nama jala fiiguu nama jala shooshilu hin dandeessu jechuudha. Humnaan bultii jechuudha. Kun immoo gootummaa ishee argisiisa. Dubartii taate gaafa akka dhiiraatti jiraatu hedduu tokko nama gammachiisti hedduu tokko nama boonsiti jechuudha. Kun akkuma isin argitanii yoortiin narraa gadi bahi jedhuuni yoortiin narraa deemi jedhuuni waan hunda obsitee hanjaa garanjaatti kaaftee itti waccitee itti maal gootii as faraarraate jechuudha. Kun harka keessa galfattee jirti. Kun tokkodhee jalqabee jira. Ganaa immoo inni immoo abaaboo jilgeenfatee kennaaf. Akkuma isiniin jedhe ganaa jaalalaan mo'atti jechuudha. Maal jedhe gaafa jalqaba isheen nattee waaw iddoon kun baay'ee tokko bareeda akkam namatti tola. Magaalaan kun keessi lambaansaa ibsaansaa bootichi baay'eedhas nama jedha jetteen itti dubbatte akkuma jalqaba dadheen jechuudha. Waa'ee sapiraayisii bitteef sanatti naaseen jechuudha. Achumarraatu akkuma kee bareedaa in jaallata garaansaa hedduu tokko jaallata garuu in sodaata nama amala qabeessa wayiiti nama waa baafatee dubbatu yookaan immoo jarjaraa wayii miti mucichi akkuma isin argitanii nama tokko nama jarjaru nama afaramaa wayii faan jira miti nama ilkaan buusu wayii tariifatu wayii faan jira miti fuuluma isaarraa ilaaltanii beektu fiizikaaluma namaarraa murteessitu jechuudha. Nama jarjaru miti mucaanii nama bakka saalfii qaanyii yookaan immoo nama waa baafatee gaafatu miti natti fakkaata in sodaata mucicha akkan ilaalutti. Kanaaf malee jaallatee jira bara akkuma kee bareeda jedheen yeruma sanan bare'anii akka inni jaallate kanaan dura bare akka inni jaallateeru gaafa manni mana kiraarratti kaffalee bare gaafa ishee barbaade argateen bare jechuudha. Amma kun tokkodhee jalqabee jira jechuudha. Isheenis isa gammachiisuuf wanti isheen hin goone hin jirtu kanaan dura hin balleessiti. Utuu inni tole jedhee fi ajajamee fi tole rakkoon qabu ati kifilii tokko keessa jiraadhu nyaata nu dalagi rakkoon hin jiru jedheen kifilii tokko kennee fi wajjin viidiyoolee daladdee nyaatallee daladdee fi wajjin jiraatan rakkoon qabu. Isheen amma abbaa mana haadha manaa wajjin taanaa hin jenneeni nikaa wajjin hidhannaa hin jenneeni akkuma isin argaa jirtan kunoo isheen amantii ishee qabattee deemaa jirti innillee amantii isaa qabatee deemaa jira jechuudha. Amantii walii kabajaniitu walii wajjin jiraachaa jiru. Akkuma amma waliin jiraachaa jirtu kanatti walii wajjin jiraannaa piroososii biraa keessan galluu jetteeni isheen egaa amala jaalalaan suuta amma kaanii amma naman jaallatan innis amma ka'e amma sin jaalladha hin jedhu sodaata malee inni sirriitti jaallatee jiraayyuu akkuma isin beektanii garuu immoo isheen immoo ifa baafattee dubbattee jechuun waan ariifattuuf kun immoo badii tokkoyyuu hin qabu. Kan dhossaatti dhaqee baala gaa'uyyuu hin jiraa miti nama baay'ee hin beeknu dhossaatti amma isheen amma kan dhossaa miti barkun isheen amma kan isheen gochaa jirtu kan isheen dubbachaa jirtu dhugaa rabbii sana namni dhoksaadhaan hojjetu isheen paapiliikiidhaan baaftee dubbachaa jirti malee namoonni tokko firaayibeetiidhaan wanti isaan gochaa jiranii guutee jira jechuudha. Namni viidiyoo waraabee gadi isaan dhiisu malee isheen immoo jechuudha dhugaa rabbiin isiniin jedha waanuma ta'aa jiru kana fiddeetu argisiifte ofirratti raawwatteetu argisiiftee jechuudha. Waanuma nama kaan mudatee jiru isheen immoo bifa viidiyootiin dhiyeessitee jechuudha. Kanaafiyyuu waanuma hundumtiyyuu gochaa jirudha. Wanta kun isiniif hin galle malee wantuma dhiiratti durbii tokko dhiira jaallattu itti argattudha. Maan miidiyaa kanarraa namoota interviiyuu ta'an faalaalame namoota interviiyuu namni godhu anatu jaallatee itti sissiqee anatu isa barbaade inni nan barbaadu akkan jaalladhu faan hin beeku anatu beekaa bakka akkas deemsa keessa wal jaallannee jedhu. Isheen immoo daa'imummaa qabdi. Ayyuun immoo akkuma isin argitanii daa'imummaa qabdi ijoollee qabdi nama sammuu qancaree miti namni sammuunsaa qancaree namni sammuunsaa maacaate suuta itti siqaa deema. Isheen immoo tasuma nama gabbartee itti siquun feetu nama gabbartee wajjin hin jiraattu bakka kan ishee wajjin jiraattu loltee dubbiidhaanii itti sitti jechuudha. Kun immoo amala isheeti jechuudha. Amala ishee immoo wanti godhan tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaafuu badii tokko sharrii wayii morummaa wayii nama sharrii namatti yaadu wayii tokko miti jechuudha. Ayyuuni sharriillee itti yaaddu
waan gaarii yaabdiif malee jechuudha. Kanaaf har'a tokkodhanii jalqabanii jiru. Akka isaan walii galanii tokko ta'anii jiraatanis immoo inshaallah bismillah du'aa itti goona. Rabbiin waan dadhabu hin qabu waan ta'eef rabbiin yaada ishee haa guutuu fi qalbii tokkoon akka isheen gatteessee jiraattu qalbii tokkoon akka isheen gatteessee dalagattu rabbiin haa godhuuf walirraa bareedu walirraa ta'uyyuu walirraa tamacha'u dhugaa rabbii innillee baay'ee bareeda isheenillee baay'ee bareeddi jechuudha mucayyoo collee ola deemtuudha jechuudha. Baay'ee tokko walirraa bareedu dhugaa rabbii umuriidhaan hin hangafa inni garuu akkama isin ilaaltanitti umuriidhaan hin hangafa garuu hangafu xiqqoo dhiirri hangafa bareedaadha garuu walirraa deemu anaaf naa ta'anii jiru dhugaa rabbiin isin jedhamatu isaanii rabbiin tokko naa godhee wal fuudhanii abeet akkamitti gammada dhugaa rabbii gaafan jalqaba viidiyoo jalqaba irratti argaa nan baannani dhugaa nan baannani dhugaa rabbiin isin jira gammachuu jechuudha waan hin ta'uun nabee jechuudha rabbiin ammallee tokko sana godhu ganaa abaaboo jilgeenfatee kennaa fi ayyuleen keenya amalaan hin qabatti intala kabaja qabduudha intala qe'ee warra guddaa keessatti guddateedha intala waan hundumaa iyyuu ilaalaa guddatteedha waan ta'eef amalaan suuta qabatti akkuma qabatte kana inni isheen ariifattee waliin miidhooftu immoo daa'imummaadha ijoollummaadha namni ijoolleen sammuu akkuma itti dhufee gooti waan itti dhufee haasofti waan itti dhufee gooti waan ta'eef amma sirreeffachaa jirti sirrachaa jirti illee jechuudha. Kanaaf iyyuu sina kam gammanne dhugaa rabbii namni akka koo gammaddan hin jirtanii namni akka koo gammaddan hin jirtanii sapiraayizii sana maanuun fuune uffata wayii biddeefi uffata wayii bitteefi uffata adii wayiiti yoona uffata aadaa fa'aa bitteef natti fakkaata. Malee gammadanii kunoo maa tola jedheeraa fi barreessa kaameeraa irratti sodaata wallahi kaameeraa irratti sodaata argitan miti kaameeraa irratti sodaata malee kaameeraan na waraabaa jiru seetu walammatanii sokkanii wallahi hin agarree binni yaadadhe wallahi ammumaa yaadadhe dhugaa rabbi inni bar kaameeraan dudduba dhaabbate waraabe inni raanfate akka kaameeraan fi lafiitii jiru maaliif sila irratti kaameeraa fi lafiitii jiru dhaadachaa lakki mana kiyyaanaa baata mana kiyyaaraan adeemtaa bakka sapiraayizii keellee sirkaan fudhadhu yooti mana kiyyaaraan baatee kaameeraa irraa deemennaa kaameeraa cuftee deemaa jirti ayyuun jedheetu Moditti qabatte dhugaa rabbii nu ajjeefte reefi yaadadhe dhugaa rabbii waa sa'a turan haasaa yaadatu dhugaa rabbii waa sa'a turan haasaa yaadatu inni kaame hordoftoota kiyyatti nagaadhaame dhufaa jetteetu deemi jetteen hin deeme gusuggusee fagaatee irraa joo argitan miti irraa fagaate kaameeraan dudduuba jira innoo kaameeraan cufate wallahi sila harka see ofirraan darbatu joo harka keessa baafattee deemti nagarree maa harka keessa baafattee deemaa jirti bar inni nagarree ammanni kaameeraa irratti of dhoksuudhaaf hin soba kaameeraa irratti of dhoksa malee hin jaallataa miti namnumti akka isaa ayyuu jaallatu iyyuu hin jiru dhugaa rabbii namnumti akka isaa ayyuu jaallatu tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaaf jennaan ayyulee ko rabbi dhugaa siif haa godhu rabbi si haa gammachiisu nuti akkasin gammaddanii tokko taatanii bashaatanii bashannantanii jiraatanii dhimee kanatti isinirraa barbaanna waan ta'eef ani makana fedhaa isin uummanni koomentii akkam hin gammanne dhugaa baga gammaddan hundi keessa warra ayyuu jaallattanii warroonni koomentii babbareedaa barreessitanii fi warroonni ayyuurraa fagaadhu ayyuun baalageedha ayyuun akkasi jettee amma baga qaanfattan dhugaa rabbi maal ilaaltanii isheen kan gootu beekaa gootii dhiisaa beeka akkana taati ruun isiniin jedhan dhaggeessan dhugaa rabbi ayyuun nama isa maraatu maraatti maal beekaa gooti